namni tokko akkamitti uf xiqqeessaa jedha gaafiin. Kana viidiyoo kana irratti beekuudhaaf deemna. Kabajamtoota daawwattoota chaanaala Ahmed Oroo baga nagaan dhuftan. Tole, gaafii keenyatti yoo deebine akkamitti uf xiqqeessa ilmi namaa yookaan namni tokko akkamitti uf xiqqeessa? Namni ufumaa isaatii uf xiqqeessuu hin danda'a. Namni uf xiqqeessuu barbaadu jira ammoo kana hin beeknu. Laakiin namni uf xiqqeessuu hin danda'a. Bakkawwan hin taanetti mul'ate. Wantoota afur isin hima. Wantoota hedduutu jira laakiin wantoota afur isin himuu danda'a. Tayyib, inni tokkoffaan nama sin dhageenyetti dubbachuudha. Inni tokkoffaan fakkeenyaaf ati nama wahiititti waan wahii himaa jirta. Osoo ati itti himaa jirtu inni mashguula sirraa ta'e niyyaan isaa gara biraa akka ta'e hin beekta. Laakiin ati itti haasaa jirta waan san akka inni dhaga'u waan barbaadduuf. Osuma ati itti haasaa jirtu dafi dubbadhe kanan beeka ka itti aanu dubbadhu faasin jira. Yookaan jidduudhaan faasin dhiisee waan wahiitti shaagalamee si deebi'ee eessatti dhaabdee himee itti fufi akkasiin jedhu. Nama akkasiisanitti hin haasa'in. Nama si dhagahuu hin barbaannetti hin haasa'in. Gocha kee kanaan ati uf xiqqeessaa jirte. Maaliif inni niyyaa guutuudhaan si dhagahaa hin jiru. Dhagahuu illee hin barbaadu ta'a. Yimkin waan ati itti ulfaatuuf jecha si dhageeffataa jira malee inumaa si dhagahuu hin barbaadu ta'a. Osoo dhugamaan akka si dhagahuu barbaadu ta'e niyyaa guutuudhaan si caqasa. Hattan osoo mashguula yoo ta'e waan san xiqqoodhaaf dhaabee maal jetta jedhee si dhageeffata. Malee osoo ati dubbattu waan bira kanan beek gara itti aanu kan fuulduraatti deemi siin jedhu ture. Yookaan gara biraa niyyaan isaa gara biraa deemee si deebi'ee maal jettee yureef siin hin jedhu. Inni tokkoffaan ta'a. Inni lammaffaan ammoo nama lama jidduu xillaqqa hin jedhin. Namni lama haasaa jiran. Haasaa jiran namni lama. Waan wahii kaasanii haasaa jiran. Waan san ammoo isaan lamaan qofatu beeka. Dhuftee xillaqqa jettee isaan lamaan jidduu hin bu'in. Gocha gootu kanaan uf xiqqeessaa jirta. Yaani waan sin kenne keessa akka tiisaatti dhuftee bu'aa jirta. Inni lammaffaan kana. Inni sadaffaan ammoo bakka hin waamamne hin dhaqin dhageettii qofaan. Yaani fakkeenyaaf Ahmed fuudhuu heda jechaa dhageettee jirta. Ahmedin ammoo ati qajeelatti beeyta dhibbaan dhibbatti. Laakiin Ahmedin kun cidha kana sitti hin himanne. Maaliif akka inni si himachuu baate ani hin beeku Allahu a'lam sababa. Yimkin sababa qabaachuu danda'a. Yimkin siyyuu dhaqatee jira. Laakiin bakka namni si waamnetti hin argamin. Bakka namni si waamnetti hin argamin. Bakka waamamne kana bar ati dhayxee namni ati bira deemta sun si kabajuu hin danda'a. Cidha isaa osoo hin waamamin bakka sani argamtee si kabajuu hin danda'a. Walgahii hin waamamne irra argamtee namni sun si kabajuu hin danda'a. Laakiin iddoo itti hin waamamne dhayxe sanitti yoo xiqqeeffamte maaliif akkaan godha? Akkamii kabajaa naaf dhaban jettee hin dubbatin. Gocha kana ammoo namoonni biyya keenyaa hedduu godhan. Bakka hin taanetti argamanii yookaan bakka isaan hin geennetti argamanii yoo bakka sanitti namni abbaan waan sanii isaan tuffata akkamitti kabajaa naaf dhaba jedhanii dubbatan. Kuni bakka xiqqeennaa ufumaa dheete bakka hin waamamne dhaquu keetiin uf xiqqeessitee jirta. Inni afuraffaan ammoo diina kee irraa qarqaarsa barbaadu. Diina kee irraa qarqaarsa yoo barbaadde si xiqqeessu inni carrama akkasiisan suqa. Diinni kee waanuma akkasiisan suqa. Si xiqqeessee lafa jala si dabarsuudha. Inni afuraffaan tana. Inni shanaffaan ammoo isiniif dhiisa komantii jalatti barreessa. Namni komantii barreessitan hundinuu bakka yookaan akkamitti namni uf xiqqeessaa komantii jalannaa barreessa. Afran tanaan ala jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.